bu'aa gaarii qabdi. Bu'aa hedduu qabdi. Isaanillee bu'aa gaarii irraa muuxannoo gaarii irraa nu kennaniiti. Shillimaata illee irraa nu kennanii bu'aa gaarii irraa fayyadamnee jirra. Amma isaanumarraa muuxannoo fudhanneeti tarkaanfii malleetti fudhannee kan itti fufaa jirra jechuudha. Amma hanga amma eeggachuutti hin jirru. Ifumaan bakka kan walii kabiraallee akkasitti eegalchiisaa oofu jirra jechuudha. Muuxannoo kabiraallee fudhannee isaanirraa muuxannoo illee fudhanneeti itti fufaa jirra jechuudha. Amma hanga amma huran mallee dhiyaattee jirti. Takkanaati kun amatti taraa takka boqqolloo goona taraa lama ta'an akkasii taraa lama kuduraa fi muduraa hanga akkana oomishne jechuudha. Jijjiirama guddaa harkannee jirra jechuudha achii as jechuudha. Jireenya keenyarraa hoyyooynee jirra. Iddoo harkanne mallaqaas biraan rakkoo dawaa fa'aa barbaanna amma deeggarsa ka dawaa fa'aa amma sila asirratti ka dawaa fa'aa barbaanna amma. Wanni asirraa fayyadame shunkurtaa, timaantiim, paappaayee, xuuxxoo kana cufaatu gama gibirinaatiin niin oomisha. Biiroon qonnaatis gargaarsa sanyii haa taatu, diyee haa taatu, waa cufaatu nu bira ejjiti. Mooyaa isaaniitiin akkanatti dalagaa gunuun jedhan qaceelloon nutis jabaannee dalayna soolaalallee nu fidanii soolaalli kun bishaan nu darbaa garama duratti garama ilaa za'a 7-8 jimaa qamaanaa amma za'a 12tti za'a lama kaanee ilaa za'a 10 dalaynaa jechuudha. Akkam seete shunkurtaas amatatti taraa 3 oomishna. Taraa duraa boqqolloo oomishneeti boqqolloo san ijoollee fi kana qallaba waan mana nyaattu akka wacii nurraa shaffantu boqqolloo san oomishnee mana galchina. Eegasii booda shunkurtaa ni hojjenna, timaantimni ni hojjenna, kuduraan ni jirti. Kana taqammaacii godhanneeti qoxxabannee jiruu teenya akka ijoollee teenya qaraasifannee barnootaan akka nuti taane kan akkan taane ijoollee teenya qaraasifannee ol dabarsuu barbaannu riiraas baankii kaayyan. Amma wanni hin qabu magaalattis mana tokko bitadheetiin jira. Qarshii 900 bitadhee akkasitti amma jireenyi kiyyaas narraa jijjiiramee jira. Asiis waa of coofi kana jireenya kiyya bitadheetiin jira. Irraa wayyaawweetiin jira jechuudha bakka ilma namaa irraa marra alhamdulillahi rabbil aalamiin irraa wayyaawee jechuudha dalagaa tanarraa. Nam jaafin dalagaa uume. Nama jaa ka ooyiruun waan guddoo taatee jecha ka of coo daakuufi ka ooyiruu dalaguufi kana waliigala nama jaa ni jala dalagaa jechuudha. Maallaqatti kanneetiin ooyiruu irraa qotee kun ollaa kiyya ka jiru kan amma warra dhaabbate kana shanyii bitee fi shanyii hoottaa dalagadhaadhaa akkanatti kilaastaraan bakka takka dalaguu qabnaa jeetiin isaan kanaas gorsee ammallee isaanillee ni jiran hoottaa bakka takka dalaguu qabnaa guutti raanteera fi qotachuu fide tasaanii tanaas qotaa boodanaa kana ni jeetiin irraa qota. Shanyii tokko fidees hoottaa dhaabbadhaa jeetiin kannaaf akkasitti gargaarsa ollaan kiyyaa na himaa akkasittiin gargaaru jira jechuudha. Harka irraa harkachuu jirra hogguu shanyii barbaanne boqqolloo barbaanne gizee nu bira dhaabbatanii shunkurtaa hogguu barbaanne nu bira dhaabbatanii timaantima hogguu barbaanne nu bira dhaabbatanii kana gaa namni waan san sii kannee ati magaalaa dhayitee za'aa guburra achumatti dalaydee hogguu sii fidan akkana meetira addaan fageessaa dhaabaadhaa saantimeetira 50 akkatti meetira 40 addaan fageessaa dhaabaa jedhanii nu gorsanii akkasitti dhaabna jechuudha. Waan biraa rakkoon hin jirtu ifaa dhaabbate kana ifaa laga keessa dhaabbate kana silaa waaxishoo ammaan mataa kiyyaatti soolaalaan qaba. Soolaalli kun na gargaaraa jira ammallee dura waa'ishoo tuqamee naa tolchuudhaaf ilaa Addis Ababaa erganii jiranii ammoo gabareen tu wayyaa'uudhaaf silaa bishaan asitti tirqin dhaabbate kun haanni gurraachi kun silaa nama diriiree godhame gabareen irra guddattee baanziila kana waan rakkoo ta'e jecha baanziilaaf dalagachuu dadhabdi. Amma taniin jiru nuti gabareedhaa dalagannee jijjiiramuudhaaf qophooynee jirraa bakkuma xiqqittii tirqaasan akka nu ilaalanii tirqasan gaanii nutti fidanii mukni dhaabbatee jira.